Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtu sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka hojii koo idileetti deebi'ee jira galata waaqayyooyi gizee duraatti saddaaniin kunne isiniin jedhee too jira. Egaa ka har'as viidiyoo haarawaa waa'ee meeshaalee baay'ee bareedaa ta'an gatiin isaallee baay'ee jiddu galeessa kan ta'an akka meeshaaleetiin jechuu koodha. Kanaafuu qabadheen isinii dhufee ta'u jira obboleettiin teenya kan xalabatte yookaan immoo kan hojjisiifattu jechuudha. Isinii qabadheen dhufeera gizee hundaayyuu ka viidiyoo akka dursaa gizee qabdii kennatan hoggaan irratti hojjedhu meeshaa san boru wal cinaa qabdanii ilaaltanii meeshaan kun guyyaa akkasii kan akkanaatitu hojjetamee amma immoo maaf irraa goree isinillee ragaadha jechuudha achumaanii kanaafidha jechuudha. Yeroo baay'ee odoon hojjetaminiin dura gaafa qabdii kennatan irraa viidiyoo irrattan hojjedha. Yeroo lammataa immoo yoo hojjetamee ba'u akkuma argaa jirtan viidiyoo irratti hojjedheen gallakkise jechuudha. Kanaafuu argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaayinaala keenya faarawaa taatan hoggarattan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kootidha. Warroonni yaada qabdan saanduqni koomentii keenya sa'a 24 banaadha yaada qabdan as jalatti naa barreessuun dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo ijoolleen koomentiidhaan hin rakkannaa jettan homaa tokko rakkoon hin jiru abshiirii keessan koottaana dubbisaa isinan keessummeessaa isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee dhiifamaa nuyi waan barreessuu hin dandeenyeefidha waan barreessuu qabnu keessan dhufnee sitti kan himnu naan jettanii rakkoon tokko hin jiru. Ani isin keessummeessuuf homaa tokko dadhabbii tokko hin qabu. Isiniin jechuun jaaladha akka argaa jirtan qumsaaxiniidha. Qumsaaxinii kana kan hojjisiifte barriin kun barrii 3dha kan hojjisiifte barrii 2dha jechuudha. Gatiin isaa akkuma 26dha jala jalaan isinitti maatoo deemu. Viidiyoo irraa ari'uu baattan deebii in argattan. Isiniin jechuun jaaladha. Karri kuni karra 3 miti karra 4 qaba. Amma karra 4 kanaa miti karra 3dha jechuudha kan hojjetamu kan ishii akkuma argaa jirtan argaan immoo akkuma amma jiru kanattidha jechuudha kan hojjisiifamu. Algaan immoo gatii isaa jechuu dandeessanii isinittan hima. Meeshaalee kana ijoollee baay'een dhufanii gaafatanii too jiru obboleettii tiyya yeroo jalqabaa meeshaa kana kan xalabate jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha meeshaa kana akkanumatti qabattanii borullee diizaayinii kana isinis ragaa ta'uu dandeessan jechuudha. Haaluma kanaan akka argaa jirtan galata waaqayyoo meeshaaleen nu biratti hojjetamu nu jalaa badeelleen beeku kanaan rabbii koon galateeffadha. Mormii tokko ijoolleedhaan wal mormeen beeku jechuu koodha. Yeroo baay'ee meeshaan gizee hojjetamu haaluma isaan barbaadanitti baaf waan ta'eefiyyuu isiniin jedhe egaa kaasirratti isinis ragaadha. Algaan kun akkuma 38dha isiniin jechuun jaaladha. Warroonni hojjisiifachuus barbaadan koomentii jalatti amma ijoolleen baay'eellee nagaafachaa jirtan bilbila kiyya. Asirra isiniifan teechisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kara jalaatillee hin jira. Garuu yaa ta'u malee ijoolleen haarawaa baay'eetu dhufaa jira maamiloonni haaramni waan ta'eef bilbila koo dhabuu dandeessanii hin beekamu ammas isiniifan teechisa. Akkuma isinitti mee algaan kana fakkaata komodiinaa 2 qaba akka argaa jirtanii. Baay'ee bal'aa hoon jedhu immoo meetira 50 yookaan meetira 60 algaan hin guddata meetira 50 baay'ee bareeda hoon kana jedhu waan adda ta'e jechaa kootii miti bareedina isaa isiniin jechaa jira. Hunduma caalaa immoo algaan kophaa isaatiimti kan bareedu firaashiitu bareecha. Yeroo baay'ee firaashii gizee bittan firaashii bareeda ta'e bitaa algaa ansoolaan kan irratti afan bareedu firaashidha. Algaan kophaa isaa itti waan godhu hin qabu kunis akka gorsaa ittan isinitti himaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan waa'ee algaa haga kana hoggaan dubbadhee kan immoo hafummoyyuu itti deemnaa qumsaaxinii argitanii jirtanii algaa argitanii too jirtanii maalinni maqaan isaa TV standin hin jira. Hunduma isaatuyyuu asumarratti argattan jechuudha. Meeshaalee filannoo ishii waaw baay'ee na ajaa'ibsiifattee jechuudha. Baay'ee filannoo toltee isiniin jechuun jaaladha. Yoo filatan meeshaa haa ta'u malee filannoo abbaati irratti hundaa'a yeroo baay'ee jechuudha. Filannoo keessan yoo sirreeffattan waan biraa hojiin nu biratti rakkoon tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Inni guddaa filannoo abbaatidha. Isinoo filattan bicha filannoo keessan sirreeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaammoo akkasitti argaa jirta soofaa kana tanaan durallee mana namaatitti galchee jira. Soofaan kuni wanni isaa diizaayinii isaati malee halluun mana kiyyallee soofuma kanaadha kan jiru. Namoonni baay'ee soofaa kana jaalatee jira jechuudha. Obboleettiin kiyyallee soofaa obboleettii kanaa erga galeen boodadha jechuudha kan filatte. Haala kanaan akkanaa hojjetamu jettee too isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka argaa jirtan baay'ee bareeda xiqqoo aduudha.
diizaayinicha isaa aduun xiqqoo paawurii gizee kaameeraan ka'u irratti dhufe malee baay'ee kan bareeduu fi akka argaa jirtan kaa ispoonjiin ragaadha. Ol ka'iinsa ispoonjii isaa jechuudha. Haga inni ol dheeratu soofaan tokkoffaa ta'uusaa eenyumtuu namni ija qabu namni waa'ee meeshaa beeku ni beeka isiniin jechuun jaaladhaa. TV istaandiin illee kanaadha. Baay'izawwee meeshaa obboleettii koo yeroo darbe galchee fi isaadha jechuudha kan filatte meeshaa sadii meeshaa lama isaadha obboleettiin keenya kan filatte kan garullee immoo tanaan dura meeshaalee naannoo san galcheen ture magaalaa Itayyaa galaa meeshaa kanas immoo nagaadhaan hojjetamee fi bareedee fi akka mana ishiitti galuuf isinillee rabbiin nu kadhadhaa ishiis immoo nagaadhaan ija ishiitiin akka argitu dadhabbii ofii isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoon too guyyaarraa kana fakkaatti bakka jirtatti nagaa naa ta'a.